anarraa nan gabaa walumaa galatti nuti shamarran dhiifamanuunji tataanii itti dachaan teessan sadeen itti dachaan nuti guutumatti dhiifamanuu gaafadhu habarashiidaan jalqabii anaan jalqabii nasraan jalqabii maayikiin jalqabii oromoo guutuu shamarran oromoo guutumattuu dhiifama gaafadhu jechuudha. Ewa dubbadhu dhiifamallee. Uummata keddoma. Dubartoota Oromoodha. Kan afaan Oromoo dhageessan osoo biraa taatanis. Namoonni 2,800 kan waraabbataa jirtan kan waraabnes. Maaluma balleessitu an namaan hin mari'adhu kana. Haadha kootiif kabajan qaba, haadha kootan jaalladha. Dubartiin arrafamu, dubartiin xiqqeeffamu, nama irraa falmuwan. Akkas ta'e kee immoo deebisee Nasraan wala mollaayit irra deebi'e. Jara qofaa miti. Dubartoonni Oromoo guutuun keessan kan afaan Oromoo dhageessan isinitti balleesseen jira dhiifama guddaa. Akka walii galatti. Galatoome rabbi. Ana dhibbaan dhibbatanii tamanaan. Dubartii arrabsadii. Keenyarraa rakkina tokkollee namni irraa qabnu hin jiru. Akka sabaatti akka dubartiitti hisaabaa achi kaayamee jenne kana keessan finnu namuutu mi'uuta qabatee wal faraqaatti walaa dhaggeeffatu. Rakkinni tole. Mubaarak naabana dhumaayikii. Abeet. Tole. Mubaarak keenya ati gama keetiiti waan jiru waan hisaaba kana ala maayikii fi asli waan aara qabdu ni qabda gama keetiiti. Tole takka takkatti naafin. Arran qabu waa biraatti miti. Yeroo na wajjin jiranis asli nama lakoon beekaa bareechee makiinis ni beekti. Hagam beekutti lamman jiraatu na kabaju na jaallatu hagam beekutti jechuudha. Anis akkasuma. Makii akka obboleettii kootti allaalaa dubbachuu dandeessi. Guyyaa tokko nyaaratti guureen beekuun. Timu maaliif mana kun numne jedhee iyyuu timu fadhee qophiyoon qabaadhee waan madhee narraa haftee jennaan maaliif narraa hafta jedhee timu fadhee ka'ee deebi'ee immoo xiqqoodha kun jedheen ofii kootii ittiin haasa'a. Kolfaa taphataa akka obboleettiitti wajjin jiraanne waan isiin naan jettu beeku malee. Tokko isa kana waan ofii jaraatiin engaddaa gargaarsaa harargee irratti godhan sana mana kootti isaan gatiidhuman of amanuuf gatiin of beeku hin calluma jedhee akka isatti hojjedhe malee. Wallahi rabbi yakoo qabu saasdiini si barreessee si gaafadheeraa naan jedhe reefan dhaqee argaa jira telegiraamii rifadhee jechuudha. Wallahi silaatti ergeera wanta isa dhossu hin jiru isaa wajjin hin guure utuma kophaa guure iyyuu tuna gaafate itti agarsiisa na beeka keessa koo akka waan dhossine asdii na dhossita hojii immoo kunooti wal bira jirra. Keessaan mubee waliin guure gatii ta'eefi namni gaafachuu mala iskiriinshuu godhii nu ergi utuu naan jechuu danda'anu. Duula hattummaadhaan natti baname kijibaan natti farrajame kana ijaan laaluun qaban na wajjin falmuu qabu turanii falmisiisuu qabu turanii kanuma gar tokkoon immoo aslii bareecheen galateeffadha adda waan fedhee ofii ta'u haqa kiyyanaa baasuu irratti qooda leencaa asliyaa kenneera isin warra sirra jiru miti asliyaa fi qooda leencaa kenna kanuma wanni biraa tokko hin jiru galatooma. Jamiilaan dhuftee jirti nama tokko boonsiitii ol nu baasi Jamiila. Obsi namni buufnu hin jiru amma daqiiqa takkaa nu obsitu. Asli keenya maayikii naa banadhu kabajama. Okay. Asli keenya ati gama keetiitiin waan Mubaarak irraa aartu takkaa'oo aara itti qabdu waan hawaasa Oromoo kanaan alatti waan biraa karraa qabdu ni qabda. Aaratti qabdu Mubaarakitti jira. Ani bari gaafin kiyya namni akkitti yaadu naan galu akkitti Mubaarak yaaduu fi hordoftoonni isaallee yaadan naan galu malee deeggartoonni isaallee yaadan naan galu malee ani Mubaarakiin gaaffii namaatirras haa ta'u mana kiyyas baradhee haa ta'u hin dubbanne. Dalgalleen itti dubbanne kaleessa viidiyoo isaa dhageennan
Arraayyuu waa'ee isaallee osoo ta'e akkuma gargaarsa uummata shirkaatitti dubbadhe malee hin dubbanne. Ammallee viidiyoonni kaleessa mee dhiiraa gabbanii deebii haa deebisanii jedhe san namni baay'ee waan natti ergeef gizee ammallee as keessa jiru asliif makkiin wajji nyaanne dhumarraa ka'ee waan jedhu sani isaan walii galuuf dhufe. Gargaarsi an mubaarakii wajji nyaanne yoo nyaatellee mubaarakii kophaan nyaanne anaaf makii wajji nyaate mubaarakiin kophaan arrabsinaa jedhe ka ummata walloo kana waan hizaaba beekuuf jedhe. Osoo akkaawuntii isaan laalin ililliin takka meeqa akka taate hunduu tiktookara hin beekna. Leenci meeqa akka ta'e waan beekuuf. Giiftiin miliyoona hagana ta'a, doolaara hagana ta'a, birrii hagana ta'a waan beekuuf barreeffama argitan jechuudha. Kan barreessee kaayadha. Si galeemi? Yoo amma barreesse jedhee immoo hiriyyaa isaa sanyii biran jira guyyaa sana addanarummaa waan nu gargaaraa ture jechuudha. Barreeffamni kun. Sanyii gaafachuu dandeetta warri itti dhiyaatan. Kasanirraa hafeeni ani mubaarakiin limitidii gabboo jennaan limitidii natti erge wal karakkarraa waan uummanni maallaqa uummataa fidaa jedhee wachaa jiruuf abboosi qofaa miti nullee walitti gannu galabbataa jirani maallaqa uummataa galchi. Limitidii gabboo limitidii natti agarsiise. Bakka maallaqallee fidii jedheen hin kolfee hin dhiifne jechuudha. Barreeffama inni arge hubataa illee waan kana wajjin yoo inni nyaatallee anan nyaate waan jedheef dubbii biraan goone jechuudha. Wal dhibdeen tokko jiru jechuudha. Amma ol seenee muubee bakka deemtutti mana kee yoo banattu maqaa kiyya attaakiin godhini. Dhiyoo kanallee mana dhuutitti rabbi sodaadhu warra sitti duulus warra siif duulus anaa wal quban qabnu maqaa kiyya dubbii amma kaaftan kana keessatti nan kaasinii rabbii si uume sodaadhu jedhee rabbiin qabe. Itti deebi'ee mana isaa gastittis bakka hedduutti itti deddeebi'e. Ka deeggartoota isaa rakkoo miti. Waan itti fakkaate nama deeggaru dhugarrattis sobarrattis deeggaraan itti deeggara waan ta'eef sun rakkoo miti. Dubbii deeggaraati miti. Ibin deeggaraa qofaa fi obboleessaa tiru hangafa isaatu itti ni manne jechuudha. Inni manne. Amma ani mubaarakiin ati hattuudhaan jenneen. Ati uummatan gargaartu hin jenneen. Maallaqa uummatan nyaatte hin jenneen. Akkaawuntii wannoo maxxansan kan jedhu immoo namuu akkatti yaada. Maallaqa nu biratti guurame makiin maallaqa uummataa kan nu bira jiru iskiriinshuut godhii fidi naan jette. Waa'ee gargaarsa. Sagalee kon obsi. Irra deebii maal jette Muniira? Waan haaraa. Maayikii teenya waan hin jechuu barbaade nuti akka isin wal taatanii miidiyaa kanarratti uummata keenyaaf sagalee ta'uutu jirtanii uummata keenya rakkataa beelamee qabaasu jirtanii lubbuu namaa baraaru jirtanii akka isin wal taatanii gargaarsa kaas deemu kanallee haganaa dhufullee waliin saba keessaniif hojjettan barbaannaa garaa fayyaanii yoo isin walitti garaan keessan fayyaa ta'e namnillee fidee waa isinii kannaa dhuguma rabbitti jechuudha. Qallaalii namatti haa fakkaattu malee warra biyya bulchurra isintu dalagaa guddoo qabu jira harkaa qaba. Tanaafuu ati gabaabdumatti amma gabaabsine waan mubaarakirraa aara qabdu ni qabda ati takka takkaa yoo qabaatte lafa nuu kaa'iseeti garaa fayyaa walitti isin fayyinna. Banadhu maayikii. Hayyee galatoomii ani mubaarakirraa aara sin qabu rakkoo sin qabu. Garuu shira nurratti hojjetanii shira hojjetamee bika jeesanitti hedduu itti mufadhee because ani shira hojjechuu sin beeku shira sin beeku sababa sanii immoo namoota hedduu maqaa kiyyallee warri balleessees ilaa ammaatillee na arrabsu jiru ni jira. Maaltu jira ani asliidhaan anaatu aslii waan mana keenya guurame gizee seen iskiriishuut godhinaa ergii hamzaanis iskiriishu rabbiin ifaa dukkana natti harka. Waan takka waan aslii duuba jira maaltu duuba jira waan jaan kun I don't know naagalaan jiru. Anaat iskiriishuut godhi fi DJ because addunyaan hundi gizee maallaqa guurtee ijoollee nafxanyaa yoo laaltan mammaar manaam yoo laaltan iskiriishuut godhanii waan hunda post godhanii jechuudha. So anilleen achirraa ka'ee uummanni kiyya waan ani mana kanatti buuse haalaan lamuu jeetiin post godhe malee nama tokko irratti nama tokkonis hattuu hin jenne nama tokko siin arrabsine nama tokko siin xuyne garuu shiraan irratti hojjetamee shiraan irra hojjetanii jee I don't know. Bika sanitti aariyaanii maaliif shira nama irratti hojjechuudhaaf miti. Namni tokko I don't know maallaqa tokko iskiriinshuut godhanii post godhuun
nama tokkoon hattuu jechuuf miti. Inni akkuma amma baasisanitti baasuu danda'a. Akka amma dubbatisaniittis dubbatuu danda'a. Si galee namni hattuu namaan jeesin jiru gaafa Mubaarak maallaqa san guute osoo nuti akkaawuntii baankii isaa keessa maallaqni meeqa akka seeni hin laalin jechuu maal jechuu turre bikka deemanitti anafaa qaban. Maallaqa nyaachuu deemtan Kaanaadaa deemuu deemtan jaanii gisee na qabanii kunoo Oromoon ni jirti. Mubaarak yoo nyaate waliin nyaanne ana asliitti nu gaafadhaadha. Mubaarak maallaqa kana badee taanaan nutis waliin nyaanne waan jechuu turre bar nuti waan achi keessatti maallaqa san keessa guurame sonte nuti ni beeyna waan meeqa akka bu'ee kooyinsi meeqa akka ta'e ni beeyna. Gaafa san akkasti bikka deeman hunda ijoolleen ni jirti bargisee nu qaban mana meeqa Mubaarakin seenne ajoome mana meeqa seene Mubaarak nyaate isaan nuun nyaateeti oobsaa limitiidha oobsaa ni maallaqa kun ni galaa jennee nama hedduu bikka hedduu irraa dubbatu turre bara. Gaafa san bara waa hedduu jechuus nima dandeenya silaa shira jiraate jechuu si galee akkasitti nuti nu qabaa na jennee bikka hunda himu turre Facebook irra himu turre TikTok irra himu turre garuu screenshot godhanii post godhuun innilleen akkuma amma post godhe agarsiisan shiraan irra hojjetame shiraan irra hojjetanii maaltu jira waa hedduu jedhame so viidiyoon illee ni jira namni wallahi rabbiin na arkan takka ani Mubaarakitti arras boorus hamtu isarraa yaadeen beeku an nama unkaan Mubaarak waliin ummata waliin gizee hunda gargaarsa waliin nyaanne miti an nama waliin nyaanne irrattu nama shira yaaduu miti rabbiin na arkan maallaquma ummataa kun adeemsi gargaarsa akkana ta'uu qaba jeetin akka mataa kiyyetti guyyuma takkittiin guure waan hin guure sanin post godhe kanammoo gaa post godhuun yoo badii qabaatte ani rakkoo miti badiiti jennee fudhadhaa jechuudha. Garuu Mubaarak ani waa takka naan hin jenne bikkuma shira hojjetan jeesani malee anaaf Mubaanis Mubaarakiin yoo jettee jihaajoo wallahi waa takkas hin jenneeni ittis hin dubbanne ittillee dubbachuu hin danda'u garuu namoota maqaa isaatiin na arrabsan maqaa kiyya na balleessan hedduutu jiranii jechuudha. Thank you. Okay, mudraqado. Sanitti dachana tanis maayikii teenya ati ilmoo deengaddan booda dhalattee dhugaa rabbi nama si dhaluu danda'u anfaan amma rabbi miidiyaarra waliin nu fidee namuu hiriyaa taanee uffannee yaana malee ati ilmoo daa'imaa galatoomii rabbiin gartee ammallee bakkaan si haa ga'u hojii teetillee rabbi si haa bareechuu jechuu barbaadeeti rabbi si haa kabajuu amma gaa obboleessa kee turumbatuutu as jira. Namni walisni dhabaa walisni ajjeesaa ilkees walirraa cabsaa haasa'umaa fixaa gumaa kafalanii akka hundattu namumaa fixaa jechuudha. Yoo nama nurra fufurdaa nurra dhedheeraa taate malee akkas fixaa jechuudha. Arra dubbii finna waan taate jecha atillee nuu qabamtee asumaan ajaa'iba dubbaddu isin sadeen jidduudha qulqulleessinee sanbooda arrabaa fi kana itti deebina. Ajaa'iba dubbaddu aborashiidha dubbadda. Ajaiba na dubbatu isi bodan dubbada. Ajaa'iba dubbaddu.